gara kana qofaan kaameeraan Kaameeraa guddaa akka isaa kaameeraan viidiyoos dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha. viidiyoo dhaggeeffachuus dandeenya viidiyoo waraabuus dandeenya akkasitti barbaanne akka barbaannetti yoo barbaanne akkasitti gadi buufna barbaanne akkasitti gadi buufnee Gijee karaa deemu immoo yoo barbaanne immoo akkasitti wal kaafnee fayyadamnaa jechuudha. baadiyyanis deemuu dandeenya miidhachaa si akka Baadiyyaas deemuudhaafis iddoo barbaanne fudhannee deemuudhaaf wantoota barbaachisu jiru akkas goonee erga dadachaa fudhee kaanee booda kiisii keenya keessatti moobaayiluma ta'e jechuudha. kaanee akkuma moobaayilii amma moobaayilii iyyuu nama rakkisu akkuma moobaayilii gurguddatanii nama rakkisu garuu moobaayilii guddaas immoo qabuu danda'a. Moobaayilii Bakka viidiyoo itti waraabuu barbaannuttis akkas goonee viidiyoo waraabuu dandeenya. Ati birrii isaa birrii meeqa? Qarshiin isaa qarshii Itoophiyaa qarshii 300 qarshii 300